Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu har'a kan waliin ilaallu 3.34 ashuuraa galii taaksii irra deddeebii TOT taaksii dabalata qabeenyaa vaatii kan jedhu waliin ilaalaa haga xumura viidiyoo kanaatti waliin tura. Taaksii irra deddeebii yeroo jennu egaa TOT jechuu keenya taaksii dabalata qabeenyaa yeroo jennu vaatii jechuu keenyadha jechuudha. Gabaabsitanii barreessuu dandeessu. Taaksii irra deddeebii yeroo jettan kana barreessitu. Taaksii dabalata qabeenyaa yeroo barreessan immoo vaatii barreessitu jechuudha. Seensarraa yoo eegallu mootummaan tajaajila hawaasaa babal'isuuf maallaqa barbaada. Maallaqa kana immoo galii uummata irraa bifa gibiraatiin guuruu irraa argata. Egaa gibira eenyurraa guura jechuudha mootummaan uummata irraati kan guuru akkuma beektan jechuudha. Gibirri kunis tokko tajaajila kennitoota irraa kan biraa immoo tajaajilamtoota irraa funaanama. Armaan gaditti gosoota gibiraa tajaajilamtoota irraa funaanaman lamaan taaksii dabalata qabeenyaa yookiin vaatii isa jennu jechuudha. Fi taaksii irra deddeebii TOT ilaalla. Taaksii dabalata qabeenyaa haa ilaallu. Vaatii jechuudha. Yoo isa ilaallu taaksiin dabalata qabeenyaa ashuuraa mootummaan gurgurtaa mi'aa yookiin goods yeroo mi'a jechuudha. Mi'aa fi tajaajila irraa funaanuudha. Taaksiin dabalata qabeenyaa vaatiin tajaajilamtoota irraa funaanama. Tajaajilamtoota irraati kan funaanamu jechuudha vaatiin. Taaksiin dabalata qabeenyaa hojii irra oolchuudhaaf gatii wantoota irratti 15% dabaluudha. Fakkeenyota kana haa ilaallu akka ifa isinii ta'uuf jechuudha. Gatii maashinii tokko qarshii 4,000 irratti vaatiin 15% yoo dabalame taaksiin dabalata qabeenyaa vaatiin tajaajilamaan maashina kanaa bituuf kaffalu meeqa? Baarra kan jiru maal gaafata? Gatiin waliigala tajaajilamaan maashinii kana bituuf kaffalu meeqa jedha. Furmaata isaa ilaallu vaatiin 15% gatii wantootaati. Vaatii argachuuf egaa qarshii maal goona? Vaatii argachuuf qarshii 4,000 baay'isu 15 irra dhibbaa jennaa jechuudha. Kana jechuun 60,000 irra dhibbaa meeqa arganna? Qarshii kana yeroo salphistan meeqa argattu? Asii 0,2 balleessitu meeqa ta'a? 600 argattu. Kanaafuu qarshii 600 jechuudha vaatiin. Vaatiin qarshii 600. Kanaafuu vaatiin qarshii 600dha. Gatii waliigalaa immoo vaatii duraa irratti gatii wantichaa irratti kana jechuun vaatii duraa jechuudha. Gatii wantichaa irratti vaatii. Gatiin wantichaa meeqadha? 4,000 ture. Vaatiin immoo meeqa? 600 yeroo walitti daanu 4,600 ta'a jechuudha. Akkuma argitan. Kanaafuu gatii waliigala maashinicha qarshii 4,600. Fakkeenya ta'an immoo ilaallu. Kumashiin mana nyaataa ta'e tokko erga laaqana nyaattee booda gatiin nyaataa vaatii 15% waliin qarshii 200 yoo kaffalte gatiin nyaatichaa vaatiin alaa meeqa ture? Vaatiin kumashiin kaffalte meeqa? Asirratti vaatiin 15%dha. Vaatii faana immoo walumaan kan kaffalte 200dha. Amma kan nu gaafate gatii nyaataa vaatiin alaa nu gaafate. Furmaata isaa ilaaltan gatiin waliigalaa jechuudha. Gatiin nyaata kanaa waliigalaa yeroo barbaannu
gatiin nyaatichaa ida'uu vaatiiti. Gatii nyaatichaa ida'uu vaatiiti. Maal gootu gatii nyaata sanaa qofa jechuudha. Gatii nyaata sanaa qofa waan hin beekneef maal jennaa mee xaa jennee haa moggaafannu. Xaan gatii nyaatichaa vaatiin alaati haa jennu. Vaatii faana otoo hin ta'in gatii nyaata sunii qofa jechuudha. Xaa haa moggaafannu waan hin beekneef gatii nyaatichaa nyaata sanaa meeqa akka ta'e waan adda hin baafanneef jechuudha. Xaa jennee bakka buufanna. Sana booda gatii waliigalaa maal ta'e jechuudha. Xaa ida'uu 15 irra 100 xaa jennaa jechuudha. Gatii nyaata waliigalaasaa jechuudha. Kana jechuun vaatii faana kan kaffalamu jechuudha. Kana ishii kana gara deessee maalitti jijjiirtu sana booda ishii kana argattu. Ishii kana jechuudha. Ishii kana 0.15 ishii kana yeroo jijjiirtan jechuudha. Sana booda walitti daatu xaa fi kana. Sana booda maal argattu 1.15 xaa argattu jechuudha. Kanaafuu egaa qarshiin waliigala kaffalame meeqa? Gatii waliigalaa 200. 200 wal qixa 1.15 xaa. Gatii xaa yeroo barbaaddan maal ta'a? Yeroo 1.15 jettu gama lamaaniinuu jechuudha. Tokko gama lamaaniifuu jirtu meeqaaf? 1.15 xaa qofaatti hambifachuuf jechuudha. 1.15 siinii bada xaan qofaatti hafa. 200 irra 1.15 ta'a jechuudha. Sana booda yeroo waliif hirtan xaa keessan 173.91 jedhee isatti fufuu kana argattu jechuudha. Kanaafuu xaa arganneera jechuudha. Xaan maal jechuudha? Gatii nyaatichaa vaatiin alaati jechuudha. Gatii nyaata sanaati. Xaan gatii nyaata sanaati. Vaatii faana otoo hin taane kophaa isaa gatii nyaata sanaa qofa kan vaatii miti. Kan vaatii faana walitti kaffalle meeqa ture? 200 jechuudha. Kanaafuu gatii nyaatichaa vaatiin ala qarshii meeqadha? Qarshii 173.91 jechuudha. Baarratti immoo maal gaafatee ture? Vaatiin kuma ishiin kaffalte meeqadha jedha. Vaatii immoo argachuudhaaf kuma sirraa argatan vaatii jechuun akkamiin argattu? 15 nuu kennameetii jira. 15 dhibbantaa baay'isu qarshii nyaata sanaa jechuudha. Gatii nyaata sanaa. Gatii nyaata sanaa immoo arganneeti jirra kunoo. Yeroo waliin baay'iftan maal ta'a? Ishii kana gara firaakshiniitti deebistu. Ishii dhibbantaa kana jechuudha. Gara firaakshiniitti yeroo deebisan bifa kanaatiin deebistu. Yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? Qarshiin kan vaatii jechuudha. Meeqadha? 26.0865 jechuudha. Kanaafuu kuma ishiin vaatii qarshii meeqa kaffalte? Kana kaffalte jechuudha. 26.0865 kaffalte. Taaksii irra deddeebii TOT. TOT'n daldala keessatti haqummaa fiduuf akkasumas sochii gibiraa funaanuu akka biyyattiitti waliin ga'uuf namoota sadarkaa vaatiif galmaa'uu irra hin geenyerra garuu mi'aa fi tajaajila dhiyeessan irraa funaanuudha. Fakkeenya kan haalaaluu akka ifeessanii ta'uuf jechuudha. TOT'n lammiin suuqii xiqqoo qaba. Suuqii isaa kanarraas guyyaatti giddu galeessaan qarshii 240 yoo argate fi suuqichi waggaatti guyyaa 300 bana yoo ta'e lammiin TOT hammamii kaffalaa jedha. Furmaata isaa yoo ilaallu galiin waliigalaa lammiin waggaatti argatu akkamiin argannaa? Galii guyyaa isaa meeqadha? 240. Galiin guyyaa isaa baay'isu
meeqanna baay'ina guyyaa suuqiin isaa banamu. Suuqiin isaa banamu meeqa? 300. Kana yeroo waliin beeknu meeqa arganna? Qarshii inni argatu meeqa jechuudha? 72,000 argata. 72,000 argata. TOT'n 2% galii argamuuti. Yoo kana ta'e egaa meeqaan baay'isu jechuudha. Ishii kana galii sanni argatu galii inni waliigala argatuutiin baay'iftu. Meeqaan kan inni galii waliigala argatu? 72,000. 72,000 baay'isu ishii kanaatiin baay'iftu. Meeqa? 2% baay'iftu. Ishii kana immoo 2 kana 2% gara maal jijjiirtu? Gara deesimaalii jijjiirtu. Gara deesimaaliitti yeroo jijjiirtan 0.02 ta'a. Kanaafuu asitti akkuma argitan kunoo 72,000 baay'isu ishii kanaati. Ishii kana immoo 0.02 dha jechuudha. Asitti ishiin kun 70,000 jetti 2 godha asitti. Ishii kana asitti 2 godha. Ishii asitti 70,000 asitti ishii kana 0 kana 2 godhaati waliin baay'isaa kana. Yeroo kana waliin baay'iftan 1,440 ta'a jechuudha. Kanaafuu qarshii haga kanaa kaffalaa jechuudha. Viidiyoo itti aanuun galgala 3.7 walitti deebina. Nagannaa tura.